Anjena dubbise hara kon qabu murtii keenya dubbise hara kon qabu dubbise waan jiru baa namni wajjin osoo wajjin haasaa mara kon qabu jeeni ifam nama godi jenka nama bulak ragodi ali ya bilbil khiyya ini marra ini yang caranya itu berbunga nasib ya ifam akasitti wanna sun eegasi gaafa ji'a furmo kana turu hamza sheekhaatille hamza shejabirtille laqee hamza keenya waan akkana na godhe murtiin jeetti madde deebisee dabbalillee karaa nama biraatti wal argee dabbalatillee bilbila wajjin haasawni turre akkana dabbal keenya bara akkana na godhe gurbaan kuni jeesi dubbadhe mee wal magala gaa kaisaan dubbadhe sitte belle naan jette gaale gaafa sun sikemi jenna fakkaate atau gani wallahi yani jechuni obbolesa sakas na godhu ga chonna mega baitani nama arge kana wa hattu tije nama nu garu ni fama at nama arge kana hattu rejelle wana manu garu ani murtugoto nakka arge khasallatu njurtu ragana be yaro dulle grupi kana jalati dufetin bakke sundu batene murtugoto nakkas na kodeni ni madamar mara kwanjo blok na gara tere mana gabbal jala na hamza jabir jara bakke dulle fo bakke ati adanu bafto zaki dallas waji dalayne je man dallas jet zakin dun abba qabenya tinanje aka hojjettu godhe maallaqa isiratti miliyoona akkas miliyoona lama sadii akkas dabarsee guyyaa lama sadii dabarsee sorry ay maqaa zakiiti dha inni itti daldala nama biraatiimi zakiin jaartii akka seetiin si godha hajautti maallaqa akaawuntii isaarraa akaawuntii sirratti dabarsee irraa deeffatee yeroo lama sadii gaafa godhu akka qabe akka achuun jedhame hojjettuu isaa godhe kan nama meeshaa alaa bittuufitti si ergaa naan jee beekta akkasitti maallaqa sunan itti ergee gaan harkaa bee ol magala gaa maallaqa sunni garii ittiin liqeeffadhee gaa chunna barumsara namni jiru islaama irraa qabaa miti wallahi ega gaafa sunni jechuun gaddee haadhate yaate wajjin waan sana wajjin dhugumatti sammuu nagammaatti nagan hin qabdu beekta karadhee illee waan godhee booddee irraa dhimma maal naan jedhee miidiyaa irratti miti yoo gaana waan nagatu ijoollee miriyaa katti nama dhannaa deemi miidiyaa miti yoo barbaadde televezyiina irratti haasaa naan jennaa barreessee akkasitti booda gaa ol magala adda baanii bolookina godhee jechuu gara hundaan yeroo keenya kana qabadha ol magalatti. La ilaha illallah. Namoonni maqaa dasii daalasiin maallaqa akaawuntii namatti erganii namarraa saamaa turan tokko makka isaa kana faadhaa jechuun namoota hedduutu dubbataa ture miidiyaa irratti kana dura. Akkami zakii illee waan kana keessa laaja fidee osoo deemu. Zakii moo daasii jettan zakii samee. Zakii daalaas jaamaa inni abbaa qabeenyaati akaawuntii isaa irratti ati birrii dabarsita inni immoo akka dareeduu isaatti yaadatan biyya alaa si erguu danda'aadha. Maallaqni 1800 sirraa fuudhame sun akaawuntii moo akaawuntii murtii si akaawuntii juuneetii hasan irratti ergame amurtii irratti ergame. akkasii miti zakii irratti maallaqa erganii osoo hin ta'in irratti erganu osoo hin taane yoo irratti ergame barke akka inni naan jee akkasii miti akkan agaleen si maadhage zakiin akaawuntii jaartii teetii irratti maallaqa ergaa maallaqa gurguddaa ergeeti tiraanzaakshina godha akka waan jechuu fadheeti maallaqa gurguddaa ergeeti yaa akkasi akka kaayisiin wal magala akka wal qunnamtii wajjin qaban fakkeessuuf akkas godhaa isintu beeka gawaadha biyya baranjii naagala jira ifa madhaamsa tokko ni dhaammaddu warri namni baay'een asala deemee murtii kiingi warri jetta dhuguma rabbitti rabbillee sodaadha namni rabbi sodaadha beektanii du'aana qabeenyi kun akka bareedaa ta'u qabeenya waan akka Baantiin laanii mee dhage wantoowwan kana amma gaa namni gari soba jechaa jira risiitni maallaqni itti ergamee fi waliigala isii yoo jiraate ol baasaa iskiriin irra kaaya nama agarsiisa. Amza kenya siree sitti ergee jira keessa. Nimbeeka Hamza haji itti nama erga amma reefu. Hamza Abbas maaliif jennaani akka waan gartee maqaa balleessu jiranii kan taane. Sitti eeguun dabbaan. natti erginin kaya amma natti ergana busy ne godha jechuudha fi anaka rekoordi kata kan maali maasaappi keemaan irratti messenger maki yan kai messenger man WhatsApp ran na irra da kamsi haji was an hiding do WhatsApp marra share godhu barbaade WhatsApp irratti sila yo be delal Salam warahmatullahi wabarakatuh. Akata sa bilbil khiyo konto ko basis sa wayto rado do fero akata sa yo sinjala fa minin debi af daqiqa sakandi wo debi onte nakan rati wanin gone
أنا مكان خيا علي محمد علي نانجاني والمقالة قالوا خيا قدنا هررجع بها يجون خرما أتي خمبل شاخنا بكى أمجرا دمو جرماني أني أماندرا مرتبوتو Isa kau bil-bila kan Isa kum bil-bila mah Isa. أنا برا ما أنا خيا أمزح خيا سامبرا أنا برا ليش أنا برا Tipo betul berapa kau bisa kalian kita gamati tuh. يا أنا في مرتي نكت والبرني أنا أبليس مرتي شون سلطان سنما جامو السودان كسوجي توري أبليس أتو جين خملا ما خد برا خملا ما خد أفر شون خملا ما خد أسدي خملا ما خد لا ما خد أفر هكا خد أفر روما السودان كسوجي توري غافل ولا السودان سنة لو جين توري أنا في أبليس شون دوا في جرو كسوجي باني أكو أبليس خياتين شون فردا دي بسيتني دي ممتنا كجدوم درام أغوستي دبرة شورا أكنت بار مرتخين أكنت بار بيت الله فوري جيتين إنيوني سلطان بيت الله فوري كنا بار نخا غورد جيني ناقم مدة وجمان Tani ni sakenya jurusan ini, mutakenya jurusan. كينيا جراي Ya, oke. أكستي أماز أشوما غوسي خراغرا رومات رت بيتا أو كنت باري أيون تيجي نجلا Biasa. يفهمه أكنت بار أيون تيجي نجلا آخرام تي أكنت قاتي منا هي بكبر منا جرتي أو بلس خياوجين جرتي جيتين أكنا ناوجين بواني بار ميكو Cuma dia itu ya, berapa tahun? برامة تقولوا فيه أكستي أبو برجع كانت هذه جيتين أنا ساوجيني دبته جنان نمبر بلس خياطة كوجرا ميكو ينام بيها ساوجينا ساون نانجي أكستي Sultan Sinja. Sultan Nanja Sultan kanoga murtiguto kana fide beta maganza Junedi asani dol magala fide akasitti Junedi kana gruppi fide messenger wallet nuide awa kana to press khiya wajina kana lola Sudani sun kaysa wallahi dua fijiru wajin kaysa bane Opsa, ini darah kau berbelat. Ayah, itu apa cemara? nati jina kana jirani wandi ko to fini jirai jannane abo kana me eriyo to khito ko jira mali dalas to kunanje bo foto sa gaf na terge jira abba kabenyati aka hojjeta isa godhe gara biyala siba suni dandeya isani me oro bije kasit isani maredda nanje guyuma sun deme mariyateni galgala khana dufe ga amna bilbile akana kana nanje sultan o jole dufne ga abo sultan ga wonde khon gafa be wani ro be sene kana tille ga murti goto honde ko makan sa kul kullu miti akam gona janara ke arakon ka bol magala wajin jira wanjiro rakena jiru sur roma wol gona wol magal wol gargarati takhani nanjara kon ka wani jewsun agasitti dufe bar khumari basadid nanje Ali asmarati ati ese jirta ati mana kan kete ese ka duftu fi wala tu garagar tukun. ati mana khiya biye jirti tope jirti ani mo Jerman jira beta chuma Offside dia bisa. Oke, ayah. Opsa dia biaya. Thank you. Tuh. akasitti wal magala nanje daga dake akana kanatti bar wana kanati je waye sunale waye robe sanale walin dubbanne bar waye robe sunale kulluda be jira kono wana suni raga yo bar bachsate wanjur ranga toko nyutere hamza tergetin jira hamza ajit tergin jira ichuni barrefa manille wani niga kanatti be jira nanje lena terge chuda nage be an wana suni makana balle samale je akasitti gasabu obresa walbe no jin fode malaka suni ni onture waraka kana gode nanje shaize Sorry, itu soalnya dia jira. Oke. Itu mau cemara? Akkasitti warawanni suni waraqaa sun hundalena terge wala mansifnet wala magala akkana guyyaa kudhan keessatti sifita guyyaa kudhanii kana keessatti waan je waraqaa akkana baasa bor akkana godhe mana wani studio mana maali deema akkana godhe je wanna sun hunda haati mana kiyya fuuteetti ergite waraqaa sun hunda dabarsite na bira dabarsite lena jaasichi dabarsee fi abshir waata korokoo qabu naan jegaa murtii guutoon beektaa nama akkami nama jechuun afaan kanaan ni jira miti ani dhugumatti beektaa nama harargee qulqulluu haaya nama ija keessa ilaalee dubbatu miti beektaa. Oke. Ani murtii guutoon nama hatullee jechuun waan dhagaa garuu akkaataa inni afaan itti namatti fayyadamu afaan lallaafaan jira miti haaya ija lallaafessi dubbata. Amma walumaa gala akkasitti na amansiisee yeroo sunitti haati iyyallee waan na jalaa duutee jirtuuf wallaahi natti hin dhagaamne maallaqni sun homaa jechuun barataallee barumsarra jira. Natti hin dhagaamne maallaqa sun hagariitti liqeeffadhee garii immoo gaawaan godheetuma isa sun guyyaa lama keessa na argijee maallaqa sun itti gad argee gaafa maallaqa sun itti gad argu torbee duraadhaa akkam naan jechaa ture ayyootii dhukkubsatteetti akkanatti bara manaa kamaa seentiyyee. Moo jaarsiteetii tutti erge? Haadha manaa kiyyaa turetti ergite. Okay, bareeda. Haati manaa keetii ammallee ni jirtii miree wajjin jirtanii miisin? Jechuun wallaahi jechuudha haalli kaa jechuun na soobdan naan jettee sun beektan amanuu dhabdee.
maallaqa sun wala amante walii galtanii tuma ergisiifte malee anuma sossobde malee naan jettee gaa jechuun wajjumaan jirre. Yoo hamma fidi isiin ka maallaqa kana dhugaa keenyaan irratti erge yoo jee nama manguddoon fidi jette akka fedhe dhiyeessuu dandeessuuf si gaafadhe sarrakkoon qabu. Sun ammatti gaa yeroo ammaa kana amma irratti fidi yoo jettan gaa dhugumatti ani yoo dhugaasitti guyyaa yoo ta'u muraasaaf wajjin haasawatu hin jiru beekta guyyaa tokko akkas natti aarteetu beekta waan naan jette. Garuu waan itti ni bilbilee ni fida rakkoon qabu amma hin danda'u garuu. Okay bareeda bakka bareeda rakkoon qabu wanni guddaan jiraachuudha. Itti aansitee sababni inni itti maallaqa 800 sirraa fuudhe jaartiitii teetanaan biyya ati jirtu si fidaadha amma karaa gabaabatti. Sibiraan fidaadha. Okay. Zakii Daalasiis sababni itti seene tiraanzaakshina baankii seetimentii xiqqoo maallaqa isirra naqee baasee hojjettu isaa fakkeessee bakka akka dhufuu dandeessu godhuu jeeta sitti himi. Akkasii. Okay. Haadha aaya waadiha jaaniin okoni mallattoo ifa galaa. Ayyee risiita laaluu dandeenya. Udaan halkanii waa sadii balleessa jaan. Kophee tuqeeti harkaan tuutee udaan ettee laaltee funyaaniin tuutee bakka sadii balleessa. Kana waan taateef Zakii Daalaas takkaasi dubbisee jaa maqaan isaa obboleessa keenya kabajamaa abbaa hiyyeessaa waan tuqame takkaa isin dubbisee jaa gaafadha. Okay bareeda. Deebis Zakii Daalasii fi ati takkaa wal dubbistanii ni beeytanii. Lakki obboleessa akka namaa balleessuun gaarii miti yoo ndabe waaqa kiyya dhabeet maan dhiisa malee lakki hindee isaas takkaa dubbisee hin beekoni. Isuma murtumaa sinjee. Yaa murtumaan naan jee footoo natti ergee gaafsuni gurbaa furdaa wayiiti yeroo sunitti gaa footoo sun eegas ni aqalleedha garuu natti ergee malee ani lakkisan takka dubbifne zakkeen. Las footoo Zakii Daalaas. Waan barbaadan gaafachuu dandeessan ammallee achi booda risiita gabbaasaa bakka. Footoo Zakii Daalaas. Ammallee obsaa bareedduu kaasee tama dabalataa tanuma irratti Zakiidhaan waliin isin qunnamsiisaa waliin isin jee jirti hariiroo. Lakki hiriyyaa kiyya anaa si fixaa malee takkaa waliin si qunnamsinaan jenne lakki. Sirriitti asii duubatti akkamitti amantee maallaqa Anamma sababa obboleessaa hojii wal beekan jira obboleessaa hojii yoo xiqqaate gara amma shan hojii turre jechuun obboleessi isaanaaf akkuma obboleessa kiyyaati. Obboleessa garaatii moo obboleessa murtii guutoo? Obboleessa murtii guutoo Sultaan Hassan. Ayyee tufufa. Ayyee obsaa waan sitti afaan sitti qabaniisa obsaa keessa. Oi asumaan oguta ka biroo egaa obboleessaa wajjin hangana amantee obboleessaa wajjin hangana walitti jaboo taatanii himata kan kee kan obboleessa biraan geessee because obboleessaa miti yana haadha isaatti illee bilbilee jira haati isaallee waan naan jette beektaa yaalma kiyya gaa olmaa galaanis gaafa sana dhukkubee tureeti inshaalla maallaqa siin deebisu naan jettee asii haatiniif obboleessiniif obboleettiin asii adaamaa deemanii maallaqa kiyyaanaaf isaa wali kannate jidduu tanaa baajee obboleessi isaa kunoo yoo amma waan itti nama gartee bilbilaan fiduu danda'u awwani gurbaa kan rabbi isaa darbatu waan hin godhu qabu dhaqnee akkasuma hin jenne yoo niif gartee isaa haati siraa duuta jirtu akkan si godhe wallaahi kunoo obboleessi isaa kunoo rabbi sii kakadha kunoo quraana kan argaa obboleessi nama muslimaa haadhaaf obboleessi dadhaban. Wallahi obbo kunoo jechuun yoo kakachuu teellee waan teellee jechuun bana nama no amma hafuun hin geenye dhiisi bakka risiita maamman nama guddise. Okay risiita dabarra amma walumaa galatti obboleessatti matti haadhatti matti hunduu dadhabanii. Okay maamman nama hoos deebi'e. Ragaa uummataa kan nama manni akka turmaa mana garuu ragaa kan deebisee warra obboleessa isaadhaa jechuun ammaaf yeroodhaaf wajjin jiran sitti illee bilbilee isiillee isa bilbiltee waan keenya jidduun seeninaa naaf isaa wali kannate jee dabaan akkasitti nati Okay, jechuun ni dandeessa. Akka seera dhugaa. Deemaa waan kana. Sun sirrii jechuun ni danda'a. Kunoo laala gaarisiita unoo laala amma dhufee jira. Unoo laala maqaan Junaid Hassan Ibrahim guyyaa arshiin kuma 800 kallattumaan galte. Eenyu nu dubbisame gubbaarraa gatte namni ogummaa waan kanaa qabdan Hamzaadha. Kunoo laala. Malii kaaraafuu bireenchi irratti galchite malkaa raafuu akkuma inni jee naannoo sanii. Itti aansee immoo Farida Aliyyi muummeetu qarshii 800 tiraansfar godhe akkaawuntiin irratti tiraansfar ta'e jechuudha. Junaid Hassan Ibrahim guyyaan isaa guyyaa 19 ji'a 11 fa'aa bara 2025 keessa. Kuni risiinii rakkoon qabu baankii orjinaala keessaa ni ba'a bara kuni yoo feeke jettee ati. Akkaawuntiin irraa itti dabres akkaawuntiin kuma takka 70 takka 56 25 29 torbaa kanaan itti dabre jechuudha. Fariidaa jala jira kunoo maqaa jala jira maqaa Junaid ijoo gubba jirti taa Junaidiitis. Akkaawuntiin kun akkaawuntii nama hedduu isaanii okay. Ragaa dabalataa suuraa murtii guutuu nu deebisuu guutuu akka taanaa fayyaan qabu jeessan.
Ebaaf na sanillee because bakka tanatti nama hedduu guyyaa hedduu lolu shawwadee jira waan ta'eef. Suuraan Maamman nama horsii jabanne jira. uummata shawwaddee andur beeka. Guyyaan gaafa maatii jalaa nyaadhame dur natti ergamte akkanaan ta'e. Akkuma miti gaafa makiinaa wallee nuun jellee makiinaa tana kaayaa ture qoyaa ba'a. Kanuma fide suuraa kanuma yeroo torbatti fayyadamu. Suuraa tana wal keessaa qaba. Suuraa san nu baasa takka. Taatee Mana kamoo jirra barta guyyaa makeenaa daamee hojii kamoo jirra. Suuruma tanaan jee yeroo hundi inni hoggaa shakalu. Suuraa Hojii baasa. ta'aa turre. Guyyaa san fayyaa qabaa barta san duraati wanni inni waraabbatee haa malee guyyaa san hojii qabaa. Abaashii duuba wajji kamaa jirra akka namaa gootaa ittee maa gabbaatee waan irraan iyyiinii gaafa sanuu Ululal abba fedhe hojii na taaree kun confidence qaba. I believe in myself confidence. Addis Ababa tana keessa namni akka deemu na qofa laal. Hamza guutaa kame. Awwa jara kan jogi. Isaanus hiikaa isaa dubbate. Awween dubbatte moo? Awwaniin jijjiirama baramtuu miti amma walla kafutti hin jirru. Okay. Guyyaa sanii ati fayyaa qabdaa jettee maaliif isaatanii siin deemaa? Aboon hin dubbadhaa. Yoo deebii walii gadi dhuftanii dheere na Hamza kiyya asuma galaa ifatumaan. Maamman namoo suuraa gijjiirri suuraa gutakka maamman namoo suuraa gijjiiraa jee maamman namoo gutakka kun edisiiti maallaqa gijjiiraa jee gutakka. Suuraa gurbaa fi. Alibirra. Amma gaa bakka sagalee murtii guutoollee ni banta gaaba maamman namoo. Ibanta hundaa'u akkas. Maamman namoo Maal jettee? Amma tana laalle wanta oofe waan biraa gabbaa tana dabarse marisiita dabarse. Jijjiiree bara. Jijjiiraan jirtu bara. Suuraa kaa suuraa. Jijjiiree lakke risiituma bara risiituma Bana Hamza maal isa? Way. Komantiin maal taate? Komentiin mana jirti. Maal jijjiiree? Laa maamman namoo risiitii malee suuraa takka baasaan jirtu. Amma nama risiituma deddeebisuu jirtaa. Qoy suuraa abbaa lama suuraan gurbaadhaa firii. Akka dabalatatti qaama lammaffaa yookaan sadaffaa isin gidduu jiru ni jira. Simaaf isa wajjaasee maallaqa amanteetuma akkaawwantii sirreetti ergite moo? Laal duraan dursee ani maallaqa isaa amantii waniin isaa amanu hin jiru jechuun yeruma sun dura waan roobee suni waa'ee roobee irratti akkas ta'e jedhanii dubbatanii. Sababa ani obboleessaa wajjin turreef obboleessi ni jedhamsi obboleessi amantii obboleessaa. Hanga inni as deebi'uu waan ni tana isinii banu. Bane. Maal sagalee nu badeessi bira giraannaan Hamza bani. Ali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jirta. Aliin keenyuma kana beeytanii kanuma. Tudis. Okay, sagaleen dhagahamu isin bira sirriitti. Hooya jalaan itti bana. Hidha gaamaa tol fuudhi jalqabarra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jirta habibi obboleessa kiyya nagaa qabda fayyaadha. Sorry difama bilbila sarara qabni guyyaa lameen kana nin beeka. Wallahi deebiin si deebisu reediin taasifamaa fi si rakkasini. Dhimmi jala wajjirra wal karakkaru jirru dhimma jabuutii hin deemtuuti ta'uu qabu akka taatanii asiin haafituu qabdan irratti wal karakkaru jirra waan hundi itti geessanii jira michoon jabuutii haa deemtu viizaa goonaa fi naan jennaan hin gootaniif viizaa hin deemtu irra wal karakkaru jira dhiyootan ammoo akkuma ati koo qabdu waan hunda informationa footoo viidiyoodhaan si erga Addis Ababa poolisiin jalaa kaaftee gubbattee baalasultaanotaa fi warra waan kana dalaguu jiru hunda namoota agartee biyya kanarraa akkasi bahee biyya kana deebi'ee adunaa ifaa hunda hidhanii dhimmi deemu jiru waan akkanaati habibi tanaaf sirraa callisee xiqqoo takka waan obsii waan sana adunaa illee qabsoo tana keessa gale haa kanaaf sirra ayyee Saatii murtiin jedhamu kanatti miti adunaa ifaa hidhame kun soba. Itti dhiisati sagalee biraa bani jirti tanuma. sagaleen taa'ee ta biraan jirti isa tana keessa tana hunda keessa mooteetii jira. Aji murtii salaam. Taane taa inni itti haasa'uu jira amma eegi. Bani sanillee because wal bira qabnee ilaalla waan isaan haasaa Baay'ee dhaggeeffatu taalii itti haasa'uu jira. Akkuma aliin na ergettiin hunda tartiibaan isinii banaa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mustaqbalnya kami. Lakkoofsa tokko tokko akka jirtu godhe akka jirtu lakkoofsa takaacinaa godhe takaacinaa. Ini sambil Akka dilee sammaa gootan isin seeraan dhaggeeffattaa usii taa'e. Informasi sudah berjuang berarti. Ya nagala cuan atau gestur tesi atau hawan yang gestur solmani harga jera. Ya atau wan jirun daerah yero sibli beda itu yo busy tate wa wira tuan tate made itu ni najala fasi tu mah najala nak jera jitu mati sirakon kabu anis nagala beta nama biya nama gestur juru DBM mas nama kawan wan nama kam aku berarti miskin masa orang ke bukan temu jangan. Akas dafur kon kan adi dafur cuan juru inshallah ha information awan mau dijara sejauh itu masalah egaro boleh siapa mana sekandat egaro
واتكون نجوم ان شاء الله بشرف لكم كبر Kicii amaanaa si kannadhe jaamar. Eega maalini galee booda moo Somaalini galiin Ali sagaleen kun? Hundi miyyoo dafee haadhuma haa kuma murtii guutuu amma dubbatere. Boo eega maallayni gale hangar toluu bishaan irra dhugeetiin dhuga baantaa akkasittiin bishaan irra dhugee gad dabarsu. Okay. Maal taate bishaan mala gakkooti. Wallaahi laazi. Amma suuraa si dhuftee boo suuraa isaa sanillee gis takkaasirra kaa'ime kaawoo maamanna moosee maal murabbi si godhe. Suuraa irra kaa'ime. Okay, amma dhufte kuna suuraan. Qoyne guddisaa tolan adis as bahe qottu. Tana Sikirra. tun yeroo dhibbata akka namatti ergamte ka sababni jidduu jiruun na dhukkubaa bar tanaafi ni waan bakkaan sii ga'uu dhabe. Nama kuma dhibbata gaafa makiinaan cabxees an tanaatu barakkana na goote guyyaa sila mucaa kana sobuus guyyaa deengadda ummata harargeeti sagalee ta'ee na doorisan jees lif godheetuma kaase dafee feesbuuk irraa qiyaamaan itti dhaabbannaan tuni suuraan tun si haa barakattu siin jaanu hedduutti hin shaqqalte. Hai boo namni akkamitti nama akkana godha halkan rabbii amma namni as jira. Amma gaafurmaanni asirra fiddan gaammahi haasa'uudha malee beekaa fuudhuu hin dandeessu. Miseeja inni jechuun ture ni agarsiisaa qaba. Miseeja biraa ni agarsiisa. Wanni godhamu miseeji sila akka inni itti ergetti shoot screen godheeti akka barreesse walii barreessan erguu qaba ture akkanatti erguu qabu ture. Bari maamman nama oguta kakana goonu lal maamme amma kana goona. Ati sana maskiriin godhe kaa ishee sana maskiriin godhe kaa. Barreeffamni bar Hamzaa kiyya sagalee dhaggeeffannee jira barreeffamni waan guddaa miti bar. Rasiidii agarree jirra suuraa agarree jirra sagalee dhaggeeffannee jirra. Ragaan gurguddaan sadii. Akka iskiriin godheetu maasirraa ati oguta akka footoo kanatti. Akkama. Ragaan gurguddaan tokko suuraadha tokko risiidii inni lammataan tokko sagaleedha. Rakkoon qabu barreeffamni. Ragaan kana caala hin jiru hara gaafii biroo deemnee furmaata deemnaa cittoo buusee. Ragaa barjaa keenya inni nu bara amanatee miree murtii guutuu sagalee keessatti waan akkanaatti jira malee itti waan akkasii malee jechuudha. Ammoo sanboota leetasti ragaa leetasti maaltu jira yoo alibiraan adda nu baase yoo itti faa bareedadha malee. Eega sagalee isa walii qabdan booda dhiyeenya kana wanni wal qunnamtan ni jirti. Barreeffama kana je. Garuu wanni ati beekuu qabdu maallaqa kennumaan deebisaa akka hundattuu ana qofa miti hunda keenya cinqamaa jira. Mootummaa amrii jabeessee jarri hidhame boos isaanii biyya alaa jira jaa. Mana hidhaattillee dhaqee gaafachuun dandeenye. Ani ammaan itti erguu jira malee kanaaf maali tahuu anumaatu deebisaa maalillee yoo ta'e anumaatu deebisaadha maallaqa kee kan waadaa siif galee waan taheefi ja'a lakki murtii keenya akkuma nama tokkootti na dubbisuu diduun kee baay'ee natti dhagahame barjaan inni immoo deebisee ammas riipilii irratti rabbiin halkan kana naan bari'in waanin siin je'uun dhabee maal je'eetiin bilbila sirraa haasamee jee murtiin gaafata. Ammallee riipilii lammaffaa mucaan gaafa isaa deebisu istileessa sanirraa wallahi billahi rabbiin na arga. Ammallee murtii ja'anii barreeffamni irraa gadi naan dubbifamu gaa bara amma murtii maallaqaa mane barreeffamaan isaa mana jira sagaleen isaa mana jira maalleen isa bira gahuu waa kanne tooftaan ittiin fiduun dadhabeedha malee maalleen hangeenya kadhee murtii bira hin jiru barreeffamaas sagalees kuni waan ragaa jilas nu barbaachisu hin qabu asii wadi amma siistamni obsa aimee waan taanu dubbadhaati amma gara furmaa dubbiin amma silaa gaafattan tun maalleen deebi'uu fi deebi'uu dhabuun kuni osoo online irraan dhufini. Numa bal'isnee ammallee miseeja hafee jira inni haa dubbisu. ammallee nuuli irraa halas. Sidis ni gaa lakki sidis ni gaa boo wayi. Cufanni nuti Wayi mana murtii itti murtee jira amma namoo. Eega dubbiin online irratti baate si galee maallee ni deebi'uun jiru natti fakkaata. An realitii waan nan mul'attuun isiniif.
Yap. Ega online irratti be. Silaa dubbiin akkam turte? Manguddoo gosaatiin maalini adeemu yoo kan jennu taate manguddoo gosaatiin nama dhiyaataadhaan heeraa fi seeraan akkasitti gaafatama ture. Amma kuni maal godha? Nama hunda bira gahee jira. Even dubbiin murtii qofatti hin dhaabbanne zakkillee dabartee jirti. Si galee dubbiin ballachaa dhufu jirti jee. Tanaaf waa ka gaafatamuu danda'u natti hin fakkaatu ammoo yoo heeraa fi seeraan ka gaafatamu ta'e maybe harkatu danda'a. Heeraa fi seerri akkaataa itti deemu kan mataa isaa qaba. Si galee tanaaf amma anaas tahee abbuma fedhee ta'e abbaan waan kana irraa fuudhuu danda'u hin jiru jechuudha. Si galee maallaqni kun ammoo dhugaa fi kijiba tahuu risiita agarree jira. Risiinni ni tolfame yoo kan ja'amu taate maybe risiin illee kireet godhamuu danda'a. Garuu ammoo baankii laayiviidhaan dubbisamuunis waan danda'amu beeke. Amma murtiin as bahee mirga qabaan maallaqa kan hin fuune so waan kanaas hin goone yoo jee mirga qaba. Garuu ammoo namni ni beeka. Namni maal akka tahee fi dubbiin galaa fi deemti ilma namaatiif. Tanaaf akka itti irraa fuudhamu maallaqni kun ergamee murtii bira gahe taanaan amma booda manguddoonis hin fuudhamu. Karaa mootummaatii fi karaa heeraa fi seeraa qofaan fuudhamuu danda'a. An akkas na fakkaata. Yoon dogoggoree asirratti ani waan hin jedhuun qaba dabbaan. Gabaabumatti manguddummaadhaan inni illee maqaan balleessa waan jeef manguddummaa malee sin fudhatu ammoo seeraan jechuudha jaartiin isaa jirti ta maallaqa irratti ergite. Reezina sababa maallaqa irratti ergite san yoo qabaatte sababaa fi yoo waan biraa ta'e akaawuntii gurgurtoota gaggilaa giraatti qubsiisuu ni dandeessi. Obsi mattaaqa isiitii fi akkasuma waa hunda fuutee yennoo dhayxee seeraan irratti bantee osuma inni hin jirre jechuudha. Seeraan hordofsiisuu dandeessi ammoo maallaqa daddabarsuu seera Itoophiyaa keessatti waan hin beekuuf jecha maallaqa ifi namarratti ergitu seerri boksiin irraa siin fuudhu seefilleen hidhu ammoo ragaa evidensii gahaa sababaati itti ergiteef yoo qabaatte laalee dubbisan akka inni kafalutti murteessee ji'aan hanga inni kafaluus murteessee si kanna hin hidhamu akka seera Itoophiyaattis anilleen kanumaan jira. Seeraan hin beekamu. Tokkoon dabaladhaa warri dubbachuu barbaadan sin dursee mucaadhaa ammoo wanni guddaan waan takka wanni dubbattuu fi waa lamaaf dubbatta. Yoo dandeessee dabarsan dogoggora san sirreessitaa yoo dadhabdee immoo dabaaf dogoggora dhufuu jiraatu san akka inni dhufneef dubbatte. Waa'ee murtiidhaa yeroo guddaa akka dubbannuuf kan mucaadhaa akkuma isin gaafatan isin lamaan irra hin beeku manguddummaadhaan tiktookiidhaan bilbilaan saayiboonni isaa warri isa dhiyaatu murtii irraa fuudhullee yoo dadhabne gara seeraatiin akka maamsaan jee kanatti haati mana isaa laffaatii fudhachuu ni dandeessi kun waan irra walii galu isa tokkoffaadha. Lammaffaa immoo qabxiin keenya guddaa ammaa inni dogoggorri nama kanaa dogoggora xiqqaa miti. Hanniti nama kanaa hannaasii fi waan si dhibu gaafa teessee yaaddu akka waan mootummaa caasaa qabutti dhugaa rabbiin sin jaan nama gurbaa kanaaf boo'u nama gurbaa kanarra waa himatu gaafa dhageeffattu gurbaan kun nama tokko takka murtii nuti agarru kan qofa sitti hin fakkaatu beektaa caasaa wayii na fakkaata mootummaa na fakkaata heddumina koomiitii fi heddumina nama isa boo'u galaalte gette. Wallaahi mootummaa na fakkaata mootummaa caasaa qabu kaachii fi achi wannoo godhu siigalee bakka inoo nama hidda dheeraa qabu nama harka bal'aa qabu si fakkaata nama tokko sitti fakkaata. Wanni guddaan namoonni asii booda amma kan kute kan nyaadhame saayibummaan jaarsummaan gosummaan seeraan heeraan maaliin abbaan dandee fudhachuu danda'a obsaan inni turadha. Wanni inni turadha gahee gahuu baatee ana haasoo jira na bakka bu'aasoo inni kiyya. Ani uummatatti haasoo jira guddaa warri nyaadhamtan kallattii danda'ameen maallaqa keessan akka argataniif carraaqa seeraanis yoo ta'e inni rakkoo miti. Taasii boodaa garuu abbaan osoo agartuu osoo dhageessuu hallayyaa gubbaa dhaabbattee hallayyaa seente karaan keetilleen karaa kan akka inni ta'u qofu. Miidiyaa kana gubbatti namoota waa haatan wani dubbannuuf tokko irraa fuudhuuf yoo dadhabne immoo hattummaa nama sanii labsitee nama sanirraa namni ka fagaatuu fi labsi deebi'ee akka namni kan miidhamne godhu qofaaf faayidaan miidiyaadha. Isa kana namni hubata jeeyyaati. Keessattuu ijoolleen Saawudii keessa jirtan warri gaara keessa jirtan warri riyaa keessa jirtan kan biizinasii qabdan sababa piroomeeshiniitiin warri biizinasii keessanii wajjin isa dhayxan akkasuma ijoolleen hawaalaa fi maallaqa ergatuuf maallaqa jechuudhaaf isarraan fayyadamuu barbaadan yoo jiraattani
Naamana boru dhuftanii boo'uuf jiraattan harka keessan umarraa kasaa sabbaddaa. Keessattuu shamarran keenya dubartoonni keenya yeroo baay'ee waan kana isinis saaxilama. Jaalattanillee jibbatanillee nama naannoo keessanii haadhasaa, abbaasaa, qeesaa, maatiisaa beektu, nama jireenya isaa beektu. Yoo si miidhe seeraanis seerallee wadda dadhabame nama humnaanillee dhibbaarra geessuu dandeessurraan yoo waa godhatte irra isinii furmaata kajawan ijoollee biyyaan baa jirtu ergaan hin qabu. Carraan kiyyaa namitti ilmoo dhabde takkaatiitu yaaboo haadha waaqa olaanjaa jette jedha akka waaqaan beeku ummata keenya ni dandeenya irraa fuudhuu tolchinee bareechinee dandeenya. Akka ajaa'ibatti yoo nuti waliif galle jechuudha. Akkamitti yoo kanaan jettan taate takkaffaa duraati namni namaa wajjin jiraata. Addunyuma tanarratti ka Masri jiruus, ka Jarman jiruus, ka Suudii jiruus, ka Doohaa jiruus, hundinuu ka Itoophiyaa jiruus, ka Soomaaliyaa keessa jiruus nama wajjin jiraata. Namni kun nama qaba. Nama isa qabu qaba. Hiriyaa isa jala deemtu qaba. Dubbii takkaan isinii himaa maqaa namoota saniin dha'uu yeroo san Yamaniin ture baqattoota akka'ee carqii jiitu ijarra nu kaayee nu biraa deeme. Akka malee nama godhanii. Akkasitti hoggaa isaan jooniyaa jiitu ijarra nu kaayanii deeman achuma tetteenyeeti akka kana wal dabarbannee gaafa san iskaayipiidha dachiin iskaayipiidha. Akkasi fuunee ilmoo duute nab lamaan hoggaa awwaalanii waan san bakka deebisan waan maallaqa kanarra guddaadha. Ilmoo duute Noorwee keessatti kophaa isaanii isaan lameen qoftiin awwaalan. Abbaan sun as jala jira. Anuma faadha warri gaafa san akkas godhe. Oromoon admaatti dhaabdee hadaamiitti dhaabdee akka jajjuudhatti admaa ajaa'ibaa kanatti dhaabanii ilmoo isaanirra duute namnitti ol seenu dhabamee ilmoo guddoo kophaa isaanii dhaqanii awwaalan. Akkasit duuba waan sanas deebisan afaan ajaa'ee jechuudha. Namni ni dheeysa kararratti jechuudha. Nuti rabbiitu harargee gosummaadhaan nu cuuphee jilbaan nu cuuphee waan hin jire dhukaan nu cuuphee gadi galoo namaa nu godhe malee noo akka gaariitti dandeenya wiikaan ni dandeenya. Takkaffaa duraatii ammucaa waan hin gaafachuu fedhu murti guuta dhufee lakki maallaqa sararraa 600 deebisee 500 deebisee nuun jechuudha mala. Waan xiqqoo takka mucaa kanatti ergee mucaa eenyu alii dhiifamaa wajjin ati anamma kiisha murti guutootiin jira reefuun tana wanniidhaan jeemi arreefuun tana mucaa naasoo jiru kunis iyaayeedha. Riisiitiin inni fidees iyaayeedha. Sagaleen inni fidees iyaayeedha. Waa hunda iyaayettiin fixa jechuudha. Taayitiin booyyeessu jira beekadhu taayitu maaliif akka jibu jira. Maaliif jennaan nama Hamzaan na beekaa osoo amma dabbaal dubbii tana naa hime gurra rabbiin naa uradii si kaniin boo naa uradanii hin qabu saniin hunda ga'u jechuu barbaadeet. Maaliif nama sagalii fi jaatitti wal fakkaatan 5 fi 2 wal fakkeessa murti guutuu bileessi kiyya. Kana waan taateef amma waaniin siin ji'urraa amma waa hundaa'uu laazaalika fi shakki tuwwaa takka waan shakkii qabaatee miti. Wanni niin bakka kanarra si gaafachuu fedhu horii kanarraa kara jaartii teetiitiinis ta'ee kara birootirraan wanni sii deebise wanni wooma xiqqoo takka siirraa deebitanii jirti qarshuudhaan illee yoo taate maallaqa kanarraa. Waan irratti ergaa. Bar bilbila ona jalaan kaasu bari deemee barbaadde bar televezyiinii irratti haasa'an jeensin jee barraa maallaqa na deebisuu. Jechuma gaarii na bareedaadha. Bareedaadha. Maaliif deebi'ee hin jiru moo ni jiraadha? Hin jiru lakki hin jiru rakkin. Akkasii. Seeraa jeebuu miti jechi gaarii naan deebine dha. jechi gaarii nuuf hin deebine hoggu takka uummataa hidhame jedhanii hoggu takka kunoomichiyyoo asii viizaa jabuutirra wallolu jirra jedhanii tatanaa dhiisii bira kuti. Dheengadda an Abdoo Saalaa waggaa 16 dura Yamanii wajjin nyaannee damiina keenyaa Abdoo Saalaati. Dheengadda hoggaa Abdoo Saalaa isa wajjin dhufe murti guutoo fidee dhufe. Namootuma akkasii saniini murti guutoo obboleeyyan kiyya Riyaadii Oromoo ciccimtuudhaa jira. Dhaggeeffadhaa. Namootuma akkasii saniini aboo koottaadha. Laal lukkuun jette nyaadhee fixuu dadhabu balleessuun dadhabuu jette. Afaan isaa jeessuun dadhabu. Takkaffaa duraati. Wanta kan akka dandeetti silattuu beeytaa gaddaafaan maarreedhaa sabuun cabsuuti. Maareetiin jiraa. Gaddaafaan maarreedhaa maarreenan kannee janii beeyta jumlumattiin dha'e. Nuusi nan qattoonni tumboota. Aggaash godhuun keenya waan oolamuu miti jechuu barbaadeeti. Kanarraa ammaan tana
dhiifama naa godhi Hamzaa Sheekaa akkasuma obboleeyyan kiyya hundi saisanuu jechuu barbaadeeti. Bakka kanarratti waan kana ifa daliila dabaabanne murtii guutoo yaammachuudha. Amma murtii guutoo yookaan yuuzariin as jala jira. Dhuga baantaa dila takka irraa ni jira. Anka akkana isaan jechuun jiru obsaa Yuusufi. Waan kana taateef dhuga baantaan teetis as keessa jiraattee sagaleen sun silattuu wanni immaan tanaa namni kun xiqqishoo booda jaartiidha wajjinuu tiktaak irra rafuudhaaf ta'e waan biroo biqutee jechuudha. Maaliif waan roobni hin geenye sanii asirra fiduudha jiran namni kun eeziidha noormaal nama bibii. Maallaqa mucaa kanaa osoo namni sin dhageenye waan si jalaa hafuudhaaf deemnuu miti. Ani yemmuutti godhi naani. Obsaatu. Naani okuta kamutu godhi jawala kebira jirtu. Hamza godhi. Abaaf. Okay. Maaliif jennaan namni hundinuu shiggireedhaan namanuma dhodhooyinaa shiggiree xixiqqoodhaan ammoo mucaan Seefii Sayyidanaa Aliidhaa taarraba lamaa saniin dhaawame. Radiyallaahu anhu inni jechuun akka gaarii dhawee jechuudha. Seefii guddoo saniin dheebeeyte waan kana taatee jechaaf ammaan tana wanni waan akkatti gartee wal dhiifnuu miti. Laalaa dhaggeeffadhaa rabbiin nama sadii nu duuba ni jeenjan hin dhaga'u jeenjan rabbiin nama sadii. Nama waya baluun kun na jibbee akkamiin tahaa jiruun sin dhaga'u jeenjan. Fakkeenyaaf dubartii yoo jaarsi kiyya kun na jibbite jettu. Yookaan gurbaa yookaan atiin jaarsaaf jaartii irraan dhaga'u jecha maaliif jennaan maaliifiin heddummeessee uume nama dachiin na rakkatte juunis walarta farasnaa jeesin dhaga'u jeeni jedhan nama gartee abaluun kun na jibbee jedhu gartee namoota kanaanis nama ammaas deebi'ee lamaan walirra qabe hin dandahamuu jiru rabbiin nyaaraawutti bute jennama san maaliif jennaan rabbiin waan hin danda'amne kuma bira qabee tanuma danda'amu qofa uumaa isa gabbuuse. Rabbiin waan hin danda'amne samuma keessatti bira qabe tanuma danda'amtu qofa gabbuusee jechuudha. Waan kanaafuu jechuun waan gabbuute tana irra ni dandeenya mucaan bultii mana isaa dhabe. Amma bultii anamma inumaa waan birootiin shakku jiraa'u isin amma tana jettaniimi bultiin mana mucaadhaatis laaqamtee jirti mucaan hin dubbatu. Maaltu na ajaa'ibe beektaa obsaa kiyya waan kanarratti zabana kana hawaasa keenya kana si ajaa'ibsiisa. Laal mucaan kun waa meeqa walitti dhaabee himatee maallaqa as jala yaa'aniiti maqaa murtii kiingi jedhan. Mucaan kun waa meeqa himate bakka kanatti naasuu dhabuu ilma namaa yookaan jaaramanii dhufuu isaanii. Wanni tokko mucaan kun kan himate yaa hawaasa kiyya birrii 800 na nyaatame. Yaa hawaasa kiyya tatti aantu ummaan tiyya na jala akiramte wanumaa waan kanarra jiru. Inni sadaffaa bultii tiyya sababa kanaa diigame. Ji'ee mucaan kun waan kana hunda walitti dhaabee hawaasa kanatti himu jira. Rakkoo namaa dila kana arguu dhiisaniiti isa hateen bagaa hattee sadarkaa hawaasni yaada akkanaa yaadurra geenye laala yaa jarana rabbiin boroo haqa kee bakka biraa kaayuu danda'a akkuma mucaa kana jalaa haadha fuudhee haadha si jalaa fuudhuu danda'a yoo qabaatte laal rabbiin sababa xiqqaa tokko godhee bultii tee ta'atitti rarraatuu fi ta'u ganaa jaartu sababa mucaa tokkicha kanarra dhiibbaati uumtuuf rabbiin jiruu tee keessatti waan wayii sirraa uuma. Mucaan kun yaa hawaasa kiyya haqa kiyya naa laalaadhaa ji. Anamma jibbaa mucaa kanaa takka hin qabu. Jibbaa murtii guutuu jechuu baaneeti. Jibba wallaahi jibbaa murtii guutuu hin qabu. Ani isuma dheengaddaa dhugaa jirtu walitti himnee gaafa inni uummata keenyaaf sagalee ta'uu fi bultii isaa as deebi'ee karaa nagayaatiin baga rabbi si gammachiise jechaani ture. Ammaas mucaan kunis obboleessa kiyya. Mucaan kun maal jaarraami baatii 3-4 guutuu gaafa anaa fi murtii guutuu wajji dubbanullee na anuma dubbata. Gaafa rakkoo wayii takka dhufte yaa Hamzaa anilleen obboleessuma keessanii. Maaliif haqa kiyya kana naan laalle akka hawaasni naa argu jeeti na dubbateetiin aboogaa tokkorran caalu inni isaanii isa haalaalamuuf jee hawaasatti as baase. Laal wanni takka ta'aniin jechuu barbaadu. Zulmiin ati daleeydu xiqqoon qabdu beeki. Wanta feeteen gara feeteen haqa namaarra dhiibbaa godhuu fi nama zullumame gaafa zullumuu barbaaddu rabbi addunyaa irraa waa hunda sii dhiisa. Garuu waan akka zulmiidha abadan atuun jalaan ba'uu hin dandeessu. Abbaan fedhe jalaa ba'uu hin dandeessu. Hamza afita duubaa baaqii. Laale mucaa. Hayye laa barjechuun dubbii namaa takka waggaatti seenne. Qolola irraa bitanii mucaan Awurooppaadha jira. Bilbila inni taa'ee fayyadamu jiru kana mee ilaala.
kuma 800 alaa qabaa bilbila inni taa'ee fayyadamu jiru laala takkaffaa duraati. Inni lammeeffaan murtii guutoo warramma isaan kiingi jiru kana murtii guutoo akkatti itti aaru jirumma anaaf rabbii beeka. Warramma gartee taa'ee murtii guutoo kiingi jiru kana ilmaan afaan kiyyatti haaftu ummata kanatti aara. An akka mataa kiyyaatti namichaati otoo osoo hojjaanii ragaa beejan biyya teenyaan baadiyyaa keessaa hin dhufe biyya teenya ilaamaa makiinaan hin seenne ummaan xiyyaa gabbaatee makiinaa laalte haakoon kiyyaa soggaa makiinaa nama biyya teenya seene dugduggeedhaaf yoonni hin tulo gaal dura horiitu wayi haadha dhalte laalaa akkanatti haati dura fiidii bargaraa waa dhale kana jaan jechuudha. Wanni waan kana isiniin je'eef ammaan tana biyya teenya sanitti shintibeetiin hin jirtu namni karma kararraa achi jaamana murtiidhaa waliin dhaqaniiti osoo deemu jiraniiti. Gartee kaan itti ragaa sii bahee jennaani warramma murtii guutuu jalaa kiingi jiru kana laallate. Anis gartee kaan itti sitaa jabee jeen farda udaan guddata guuga dhawaa hammaate. Amma arrabni haadhatee maarree godhi jaan kanarra wanni na aarsaallee ijoollee baadiyyaatiin se'a. Farda udaan gudda taguuga dhawaa hammaate saniiturra garaa kiyya bilbilchee jechuudha. Isaa taguuga faltiidhaan dhawame taguuga dhawaa hammaatee sanii jechuudha. Kanaafuu waan kana sumarratti haasoynee dhiisuudhaa miti jala gabbuuneeti falarra barbaannee murtii guutoo yoo harka keessaniin jiraa jee numa akka faluudhaa ta'a waan kana isaas waan irraa hammalachiifne lakkii ammoo ashanfariin jaa yoo jee itti cilooyna nutiis hanqa hudduu jala gaggarreeti wanni goonaa galatooma. Obsa galata.